ija kiyya yeroo baay'eedhaaf yeroo dheeraaf na dhukkubaatii ture irra opereeshinii ta'ee tanan jira. Akkasumas namoonni yeroo baay'ee iji kee akkam ta'ee jira fayyitee jirtaa jettanii na gaafachaa turtanii. Egaa viidiyoo kana daawwachuu nagadumatti na hordofaa wanta doktoroonni illee narratti raawwatan asumaan arguu dandeessu na waliin turaa gadumatti. Galmee du'a kooti galaa galchiteeta jabaataan maqaa kee nakaasi gooftaa koo sitwaanne nu baase hubaataa laphee koo kaleessan. Ashamaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota maatii YouTube kan taatan akkam jirtu nagaa keessanii biyya alas biyya keessas warra jirtan nagaan waaqayyo iddoodhuma jirtanitti isiniif haa baay'atu. Ani obboleettiin keessan nagaa gootii waaqayyoodhaaf haa galatu. Egaa har'a viidiyoo haaraa adda ta'e tokkoon isinii dhufee jira. Innis maalidha jettan akkuma argaa jirtan jechuudha. Yeroo dheeraadhaaf naannoo ji'a afurii ni ta'a. Viidiyoo tokko galakkiseen ture ija koo waan dhukkubuuf firmaanni maal jedhee isarratti namoonni baay'ee waan baay'ee naan jechaa turtanii garuu isa keessa darbees mana yaalaa deemetan ture jechuudha yeroo sanaa fi innaa qorichas naa kennanii turanii qorichi naa kennan sunis homaa waa tokko natti fooyyessuu didanii akkasumas immoo bishaan ho'aa osoo hin taane giddu galeessa isaa fooxaa cuubitoo ija keerra godhii sukkuumi akka inni keessatti guddate kun akka buruq yookiin immoo akka lallaafee keessaa bahu naan jechaa turanii. Garuu haa ta'u malee humaa tokko manatti fursiisuu hin dandeenye keessattuu innaan harkaan tuttuqee baay'ee tokko guddachaa deema jechuudha. Keessattuu ganama ijaan yeroo baay'ee lafa arguun hedduu tokko natti ulfaataa sinin jedha. Kanaaf har'a garuu jechuun guyyaa har'a kanatti jechuudha yeroo dheeraa booda jechuudha maaliif waaqayyoof haa galatu kunoo har'a sadarkaa kanarra ga'ee jira. Opereeshinii ta'ee fayyatanan jira sinin jechuu barbaada. Inna yeroo dheeraa narratti ture jira kanarratti baay'eeyyuudha waggaa tokko ni ta'a jechuudha. Haa ta'u malee namoonni garuu dhimma kee waan hin qabnee fi inuma si argu garuu akka ati rakkoo keessa jirtu akka ati akkasitti yeroo hunda guddachaa deemu si argu garuu si geessinu jedhu malee si hin geessan jechuudha. Sababa adda addaa barbaadu. Yeroo tokko waraqaa eenyummaa isin barbaachisan akka carraa hin qabu ture. Indegana waraqaa eenyummaa wantoota adda addaa waraqaa namni kana aga xumuranti ji'oota baay'een irratti fudhatee ture jechuudha. Keessatti iyyuu ganama ijaan lafa agarsiisu jechuudha. Egaa namoonni baay'een illee akkasuma innaan viidiyoo baay'ee hojjedhu iji keessi fayyine akkam taatee naan jettanii namoonni baay'een na gaafachaa turtan jechuudha. Karaa keessallee akkasuma jechuudha. Innaa hedduu galatoomaa ulfaadhaadha. Waaqayyoodhaaf haa galatu. Har'a kunuu fayyee osoo dhukkubbiin tokko natti hin dhaga'amini osoo waa tokko narra hin geessisin opereeshinii taasisee xumuradhee jira jechuudha. Kanas immoo guyyaa 3 dura guyyaa kamisaati waaree boodadha kan deemnee opereeshinii taasisnee jechuudha. Kanaaf amma kanarratti mul'atu xiqqoo bakka opereeshinii ta'ee meeshaadhaan waan tuttuqaniif iddoo sana waan ba'eef xiqqoo bakkatti hin deebine malee na keessaa baasanii jiru jechuudha. Isa na keessatti akka finni isaa keessatti guddatee jiru kana jechuudha. Akka malee guddatee keessattuu immoo torbee tokkoon boodatti hin dhoo'ee jechuudha inni keessa jiru sun. Inni dhoo'ee garuu dhoo'eetoo hundi isaa keessan baane dhangala'aa waan ta'e keessaa yaa garuu akka malee keessatti wanti jabaatu waan jiruufi inni keessaa bahu hin dandeenye jechuudha. Inna sababa inni dhoo'eef iyyuudha kan mana yaalaa nageessanii jechuudha. Maaliif ergaa dhoo'eeti akkasumatti keessaa yaa dhangala'aan adda addaa jechuudha. Inna kanaaf dhukkubbii ijaa waaqayyo sinirraa qabu maaliif ijji waa qallaalee miti aga addunyaa tanarra jirtutti haga lubbuun jirtutti si geggeessa jechuudha. Waaqayyo waliin ija keetii kan si geggeessu jechuudha. Inna kanadha gooftaa kootiif haa galatu. Dhukkubbiin tokko osoo natti hin dhaga'amini dhugaa jechuun ani hedduu tokkoon sodaadhe maaliif ijaadha keessattuu immoo opereeshinii ta'es hin beeku namoota ta'anillee argee hin beeku garuu kana irra caalatti kan sodaachise ija kiyya jechuudha. Ija jechuun immoo waan qallaalii waan hin taaneef jechuudha. Inna garuu akkanan dhukkubnee fi
marfee lama iddoodhuma na ta'ee jiru kana na waraananii jechuudha kana dochu isa argana waraananiiti wanta dhukkubbii wanti jedhamu waanuma garuu doktoroonni innaa opereeshinii na godhanii harki isaanii ofirratti nan argaa garuu dhukkubbii waan jedhamu waan isaan irratti wanna dhukkubbii takka jedhamu narratti hin dhaga'amu jechuudha maaliif naadooda jira waan ta'eef jechuudha sana boodayyuu naannoo daqiiqaa muraasa booda dhukkubbii uumayyuu natti hin dhaga'amne sa'a sadiin booda kan inni natti dhaga'amuu qabe jechuudha inni xiqqoo tokko jechuudha innaa fuula kiyya gimmaasha kanadha jechuudha kana docha malee qaama koo hunda miti nin argaa innaa isaan opereeshinii godhanillee jechuudha kanaafuu qorichi fayyadamaa turellee isa kanadha isa kana amma guyyaatti yeroo afurii inni itti godhadha jechuudha maaliif dhangala'aan inni as keessatti buruqeessuun isaa ta'u wantoonni inni achi keessa maddisiisu akka ija koo irratti waa tokko hin uumne fi akka qulqulleessuuf ni fayyada jechuudha kanaaf isa kana naaf ajajanii torbe tokko fayyadamedanii akka qulqulleessuuf malee ni fayyisa jechuu miti jechuudha innaa kanaaf gosa lamadha ishii xiqqoo kan ammoo akka kireemii waan ta'eeti garuu zayita akka zayitii waan ta'e jechuudha hin baqa booda halkan itti godhadhee rafa jechuudha kanaaf isaan kun lama inni fayyisa jechuun son taane garuu akka ija keetirra miidhaa hin geessisnee fi wanti suni ni qulqulleessaa gara halaatti wanta qoshashaa sana ni baasa jechuudha innaa kanaaf fayyada yeroo duraattifis mana yaalaa kana naqee ture gosuma kana naa kennanii ammallee deebisaniisuma kana naa kennanii jechuudha innaa kanaaf fayyadamaa ture garuu kun fayyisa jechuu miti ni qulleessaa jedhu malee jechuudha innaa kanaaf waaqayyo isin hin dhukkubsinii keessattuu ija keessanii amma kunoo iddoon isaa xiqqoo ni mul'ata maaliif guyyaa sadii dura kana opereeshinii godhee xiqqoo iddootti hin deebine malee hunduu isaatu nagaadha jechuudha garuma opereeshinii na godhanii karaa halaa osoo hin taane karuma keessaa as qabanii jechuudha as qabanii keessumaa dhoo'ee waan jiruuf iddoodhuma sanaan keessaa baasan malee gubbaarra ni miti jechuudha garuu viidiyoolee na waraabadha jedhee viidiyoonii hin eeyyamamu naan jedhanii akka carraa soora qofadha isayyuu jechuudha seeraan akka hin mul'annettidha kan na kaasanitudha innaa kanadha ani garuu akka yaadatti viidiyoo waraabachuu barbaadeen ture maaliif yeroo isaan akkasitti opereeshinii godhan sana ani wanti hin argu wanni isaan godhan dhiiga ta'ee illee wanni achi keessaa baay'illee wanti hin arge tokko hin jiru jechuudha maaliif boodallee yaadannoodhaan lafa godhachuudhaaf jechuudha garuu hin eeyyamamuu naan jedhanii turan jechuudha egaa obbolaa kiyyaa namoonni yeroo duraa sana akkam taatee fayyitee jirta ijji kee akkam ta'ee jirta naan jechaa turtanii fayyaa jira waaqayyoodhaaf haa galatu egaa waaqayyoo hunda danda'a waan hunda keessa na dabarsee na fayyisee jira fayyatanaan jira kana sinin jechuu barbaada sinin dhukkubinii keessattuu ijimmoo waan na salphaa miti isinin jechuu barbaada egaa ka turtii naannoo hojii ajaa'inta akka malee erga narratti guddatee jechuudha maaliif ani yoo ergan poostii godhee viidiyoo sana ji'a afuridha sana durayyuu immoo ani osoo hin dubbateen iyyuu ture jira waan ta'eef jechuudha kanaaf erga narratti bahee naannoo waggaa tokko hin ta'a jechuudha innaa kana sinin jechuu barbaada egaa ka viidiyoo isaa simbiraan gaadheen ture viidiyoo ka dhorkaadhaan jedhanii turanii kanuma sinin jechuu barbaada har'a ulfaadha namoonni na gaafattanillee galatoomaa sinin jechuu barbaada maaliif isinillee fayyina kiyya waan barbaadaniif jechuudha anis jibbeessoo hin taane yeroo baay'ee ka maatiin bira jiranii osoo kan isaanii ta'e arra galgala kan osoo irratti arganii ganama mana yaalatti geessu jechuudha garuu an akka keenya kanaaf immoo dhimma kana badaa hin qaban jechuudha kanaaf ture jechuu sinin jechuu barbaada haa ta'u malee turuyyuu fayyatanan jiraanii waaqa koofaa galatu galanni teessoo isaarratti faasaafaa ta'u egaa hunduu yeroo qaba waan ta'eef yeroo isaa eeggate immoo wanti hin taane hin jiru jechuudha
garuu akkasuma namoonni tokko asitti opereeshiniin ta'anii biyya galii ta'u opereeshinii ta'ee biyya hormaa jirtaa wanta tun beektu warri jirtanis akkasumallee ni jirtu dhugaa keessanii waan nama mudatu hin beekanii waan guyyaa namatti fidus hin beekanii haa ta'u malee waaqayyo jalana dabarsee jira faayyee jira isinis naaf yaaddaniiti malee hamaa yaaddanii osoo hin taane galatooma. Egaa kaadhaamsa ni qamu dhumarratti akkasuma obboloota koo warreen dhibee garaagaraatiin dhukkubsachaa jirtan keessattuu biyya ormaa keessatti shamarran keenya dafaatoo himadhaa dhibee keessan irraa akka fayyadaniif jechuudha. Maaliif dhibeen tokko si qabannaan yoo qoricha hin argatiin sitti cimaa deema, si dadhabsiisaa deema, sadarkaan ta'an irraa nama gahaa deema waan ta'eef kanaafuu dhukkubbii tokko ofirratti argatan mana yaala deema. Yoo dhibee cimaa ta'e isaa ta'uu waaqayyo isin haa oolchu garuu biyya keessanitti galaa yaallama biyya keessan isin fooyyaa dhibee cimaa ta'an jechuudha. Maaliif biyya ormaa keessatti guyyaa tokkoyyuu ciifnanii namni gargaree si ilaalu hin jiru. Kanaaf waaqayyo isin haa oolchu garuu hamma danda'ametti yoo dhukkubbiin tokko isinitti dhagahame dafaa mana yaala deema gara biyya keessanitti illee galaa maatii keessan gidduutti yaallama isin jechuu barbaada. Ulfaadha galmee du'a kooti galaa galchiteeta jabaataan maqaa kee nakaasi gooftaa koo situaan nu baase hubaataa laphee koo kaleessa